sa'aatii 8ttidha kan inni mudate. Balaa kanaan wal qabatee balaan adda biraatti uumame hin jiru. Sadarkaa namni dhaamsuu hin dandeenye irra ga'eera jechuudha. Yeroo hin argine manichaa itti naanna'ee giddi qabatee waan jiruuf. Dhuguma firaankii wayiitti fakkaatee cufanii deebisee namas gaafa isaan dawwalanii tun sa'aatiin dhaga'ee kaasee namni gagaruu sobanatti fakkaata amma naqee jaboon argatamni namanne. Nagaan keenya bakka isin jirtan hundumatti isin qaqqabu jenna. Kabajamtoota jaallatamtoota hordoftoota keenya kun Maraan Miidiyaati. Maraan Miidiyaa odeeffannoowwan garaagaraa qindeessee kan isin biraan ga'u miidiyaa keessanii egaa guyyaa irraa kan immoo dhimma tokko qabannee dhufnee jirra. Dhimmi kunis dhimma gubannaa iddoo waaqeffannaa barattoota kiristaanaa kan Yuunivarsiitii Bulee Horaati. Akkuma isin beektan torban kana keessaa taatee mudate keessaa tokko Yuunivarsiitii Bulee Horaatti barattoonni fookas iddoo waaqeffannaa isaanii jalaa gubatee jira. Kanaanis immoo miidiyaalee irraa akkuma deemaa jiru barattoonni kunneen iddoo gubate sanatti illee yeroo isaan itti waaqeffatan ni argama jechuudha. Kanaaf yeroo ammaa kana duulli garaagaraa barattoota kana gargaaruudhaaf, deeggaruudhaaf, bira dhaabbachuudhaaf miidiyaalee hawaasaatiinis namoonni dhuunfaas barattoota kana deeggaruudhaaf, bira dhaabbachuudhaaf, tumsa gochuudhaaf jechuudha. Maallaqa walitti funaanaatti kan isaan jiranii. Egaa inni kun jajjabeeffamee itti fufuu qaba jenna. Maraan Miidiyaa immoo haala naannoo sana jiru, haala barattoonni sun itti jiran barattoota yuunivarsiitichaa dubbisuudhaan, geggeessitoota fookas dubbisuudhaan haala naannoo sana jiru odeeffannee jirra. Guyyaa irraa kana odeeffannoo kana qindeeffannee jirra. Akka itti aanutti kan isin biraan geenyu ta'a. Hanga xumuraatti waliin turaa kan isin jedhu an Joonsii Ayyaanaati. Egaan barattoota fookas kan Yuunivarsiitii Bulee Horaatti geggeessitoota fookas akkasumas immoo barattoota achi keessatti waaqeffatan iddoo waaqeffannaa sanatti kan tajaajilamaa turan dubbisnee akka isaan jedhanitti rakkoon kun kan mudate balaan elektirikaa uumamuu isaatiin egaa yeroo sana maaltu ture haalli gubannaa sana haalli miidhaa sun itti qaqqabe haalli balaa sun itti qaqqabe maal fakkaataa wanta jedhu gaafannee jirraa isaanis akka taanutti nutti himanii jiru. Balaan kun akkuma beekamu gaafa guyyaa torbaa jaarmanaa 18 guyyaa keessaa naannoo sa'aatii 8ttidha kan inni mudate. Balaa kanaan wal qabatee balaan adda biraatti uumame hin jiru. Sababa walitti bu'iinsa kirrii ibsaatiinidha kan uumame. Inni kanarraa kan ka'e namni lubbuun nama miidhame hin jiru. Ijoolleen waaqeffannaadhaaf lafa sanatti kan adeemaa jiran dursanii ga'an jiru ture. Isaan achi ga'anii balaa kana oolchuudhaa fi karaa isaanii danda'amu yaadamuu garuu hin danda'amne. Illee akkuma kana yeroo sana shaakalli waan jiruu fi sa'aatii keenya eeggannee gara sana turuu deemaa jirru otoo bakka sana hin ga'inidha kan wanti kun bilbilamee nutti himame. Yaa hamma namni achi geenyutti guutummaa manichaa ibiddi qabatee fi kan inni gubee jechuudha. Wantoota achi keessa jiru kan inni jecha dhaamsuudhaa fi sadarkaa namni dhaamsuu hin dandeenye irra ga'eera jechuudha. Yeroo hin argine manichi guutummaa manichaa itti naanna'ee ibiddi qabatee waan jiruuf sadarkaa namni dhaamsuu hin dandeenye irra ga'eera yeroo nuti argine jechuudha. Mana doormiin jira, doormiitii achi ga'anii arganii naa dawwalanii waan firaankii wayiitti fakkaate jechuun hin gubata siree yaadeen beeku haata fi nama jalaa duutadhanii sababa yaadnee fi hin gubata dheeyyaannee dhuguma firaankii wayiitti fakkaatee cufanii deebisee namas gaafa isaan dawwalanii tun sa'aatiin dhaga'ee kaasee namni gagaruu sobanatti fakkaata amma naqee jaboon argatamni namanne miira kana hin jedhamne keessan ture dhugaa. Mana sana keessa meeshaan jiru walumaa galatti taa'umsi guutummaa guutuutti galma sana keessa kan jiru taa'umsa hedduu jira kana wajjin wal qabatee meeshaalee waaqeffannaa kanneen akka montaargoo fa'aa wantoota akkas akkasii gaatoo fa'aatu achi keessa ture darbee meeshaawwan waaqeffannaa kanneen kaanillee achi turanii walumaa galatti wantoota nuti waaqeffachaa turre keessaa miiksarii tokkoo fi kiiboordii tokkodha kan bakka biraa kaa'amu wanta keessaa bahee biiroo keessadha kan kaa'amu. Inni sun yaa'u barattoonnis dafanii qaqqabuudhaan gara biiroo sanaatti biddiitti darbee namoonni naannoo sanaallee birmachuudhaan miiksarii fi kiiboordii meeshaa waaqeffannaa keessaa kanneen kana lamaan hafee jechuudha. Egaa fookas yuunivarsiitiilee garaagaraa keessatti barattoota kiristaanotaa golee biyyattii keessaa iddoo garaagaraatii dhufan walitti qabuudhaan jireenya kiristaanummaa isaanii lafa isaaniitti guddifatan waaqayyo wajjin lafa isaaniitti wal argan yeroo isaan itti kadhatan yeroo itti waaqeffatan yeroo itti immoo akkasuma jireenya hawaasummaa isaanii illee kan keessumaa kiristaanota kanneen ta'an jechuudha lafa isaan itti tajaajila akkasii argatanidha. Kanaaf iddoon waaqeffannaa kun barattoota kana jalaa gubachuun isaa barattoota kanaaf miidhaa guddaa qaba.
akka manni waaqeffannaa tokko gubateetti utuu hin taane barattoonni as keessa jiranii lafa boqonnaa fi lafatti wal gorsanidha. Lafatti waan hedduun irraa baratamudha. Waliigalatti barataan as keessa jiru maatiin isaa, obboleessi isaa, abbaan isaa, haati isaa biran jiru. Gorsaan keenya kan nuti wal barsiisnu, kan nuti wal gorsinu wanta gaarii lafatti baratamudha. Walumaa galatti maatii ofii olitti haadha olittidha bakka sana. Ilaalcha akkasiiti barataan bakka sanaaf kan qabu yookaan mana waaqeffannaa sanaaf kan qabu. Dhaqee barataan achitti manni kun akkas ta'uusaa yeroo arguu shaakalaaf deemee akkuma kaleessa baratan achitti kadhachuudhaaf shaakaluudhaaf waaqeffachuudhaaf dhaqanii ibiddiitti qabatee manichi gubachuusaa yeroo arganii baay'een namoota barattoonni hedduun hanga feentii gochuutti illee kan ga'an barattoota baay'ee jira. Kaan immoo hanga uffata ofirraa baasanii namni qabee achi teessisuutti boonca garaagaraa ture bakka ijoolleen akkuma jirutti miira hamaa fi baay'ee gadda keessa turanii. Iyyaasuun ijoolleen saayikoodhaan miidhamaniiru. Dhugaa amma abidda sanatti utaaluutti ga'utti kan ijoolleen qabamaa turte. Kaan utuu ga'uu kana fuulduranii godhanii baay'eetu jira. Hundumtuu waan gochuu danda'u maqaa ijoolleen kun waan gochuu danda'an hundumaan godhanii dhiiraa dubbaatu jedhanii barataan fireeshii reebuu gibbii kennu waa'ee diteeyilii waa'ee fokkosii kanaan beeknillee dhugaa akkasitti dhaga'amu. Gibbiin kun barataa miidiyaalii qabdi. Barattoota kana keessaa illee atileetii ji'a 2-3 kan hin dhufanii jaalallee fokkosii dhugaatti galii fi haadhummaa fokkosii galii fi baay'ee bo'aa turanii. Egaa akkuma hundumti keenya iyyuu beeknu barattoonni galiin isaanii maatii isaaniiti. Kanaaf wanti isaan of harkaa qaban, meeshaa guddaa isaan of harkaa qaban qalama isaaniif dabtara isaanii sammuu isaaniiti. Kanaaf beekumsa isaaniiti jechuudha. Beekumsa horachaa jiran, beekumsa guddifachaa jiran. Kanarraa kan hafe maallaqaan barattoonni baay'ee ga'uu of danda'u miti. Egaa akkuma amma dulli godhamaa ture, godhamaas jiru, namoonni dhuunfaas dhaabbileen garaagaraas deeggarsa isaanii gochaa jiran. Deeggarsi kun jabaatee itti fufee ijoollonni kun yeroo gabaabaa keessatti iddoo waaqeffannaa kana deebisanii ijaarratanii yeroo isaan itti waaqayyoon galateeffatan, yeroo isaan itti waaqayyoo isaan uume, isa isaan gargaare itti galateeffatan fagoo miti. Kanaafis immoo hundumti keenya iyyuu deeggarsa gochuu qabna. Waamichi isaanis kanuma nu bira dhaabbadhaa nu deeggaraa, kan humna qabdan humna keessaniin akkasumas waan dandeessan hundumaatiin nu bira dhaabbadhaadha kan jedhan. Akkuma Nehemiyaan dubbatee deebisnee ni ijaarra miira jedhuudhaanidha kan nuti dammaqnee ka'aa jirru. Akka koreetti wantoonni qabannee adeemaa jirru amma waaqayyoo nu gargaara jennaanii karaa amma jalqabame kanaan nuti haa xiqqaatu haa guddatu waan nu danda'ameen bu'uura keenya calqabsiisuudhaaf kutanneetti seenaa jirra. Maddi keenya jalqaba barataan keenyadha waan biraan qabnu. Barataan maatiin isaanii walakkaamuu waan nuti feloon kun maallaqa malee sababan gaggeeffamne sanuma walitti qabanii kan feloo gaggeessaa jirru. Mammaaksa keessatti loomii 50 nama tokkoof baadhaa, nama 50 immoo bareedina akkuma jedhamu. Nuni barattoonni maallaqa hin qabnu waan ittiin mana kana deebisnee ijaaruu hin qabnu. Hamma nu danda'ametti immoo ammas jirrutti waan nu danda'ameen tattaafachaa jirra. Isinillee tattaaffii keenya kana argatanii waan qabdanii xiqqoo guddaa jettanii osoo hin tuffatiin waan qabdaniin akka nu bira qabattanii namoonni akkaawuntii fokkasii irratti akkasiin nu hiixattan jechuun barbaada. Kadhannaa keessaniin inni maallaqa hin qabne jilba isaanii jira kan inni ta'u waaqayyooti akka inni nuu bo'u manni kun akka akkasumaan hin hafne ijoolleen kun akka bakkeetti hin facaaniif waaqayyoon nu kadhadhaa jenna warri qabeenya keessanii nu gargaaruu dandeessanii birrii 10 hin tuffannu miti. Walirra bu'ee waan tokko sababa nuuf godhuu fi waan qabdan hundumaa nu bukkee dhaabbadhaa yaada keessaniin illee nu jabeessaa. Egaa kabajamtoota jaallatamtoota hordoftoota keenyaa haala waliigalaa yuunivarsiitii Bulee Horaa keessa jiru, haala itti barattoonni jiran, haala yeroo ammaa kana naannoo isaanii jiru, haala miira isaanii keessa jiru ilaallee kan qindeessinee isin biraan ga'uuf yaadne kan hangammaatti hordofaa turtan. Egaa hundumti keenya iyyuu ijoollota kanaaf dirmannee waan isaan jalaa gubate kan, waan isaan jalaa bade kan deebisnee ijaaruudhaaf hundi keenya iyyuu harka wal qabachuun, tokkummaan dhaabachuun, wal gargaaruun, wal dammaqsuun baay'ee murteessaadha. Amma dandeenya kadhannaa keenyaan, humna keenyaan, maallaqa keenyaan, beekumsa keenyaan isin bira jira jechuun keenya baay'ee isaan gargaara. Kanaafuu waan qabnu hundumaatiin haa dirmannuu fi isin jedha. Eebbifamaa.